Jira jirtu hordoftoota sagantaatana akkam jirtan akkuma beekamu dhiyeenya kana godina Harargee bahaa aanaa Kombolchaatti gocha suukanneessaa ilma namaa irraa hin eegamne tokkotu raawwatame sooshaal miidiyaa garagaraa irratti arguun dhabdan jeetii yaada akkasumatti nama gocha kun irratti raawwatame ayyaantu Mustafaatii fi akkasumatti eessuma ayyaantuudha Ahmadiin dubbiseetiin jira wal dura isin dhageessisna mee maaltu uumame ayyaantu irratti gocha kun maaliif irra raawwate mee ayyaantu afaanuma siitirraa dhageenya itti dhiyaadha. Hello ayyaantu Mustafaati. Ayyaantu teenya gaba garabbi si baase siin jenna kookeet show irraan si bilbila. Amiin. Amma akkamii wayyaadha moo? Wayyaadha alhamdulillah. Ummaa gaawwanni rabbi je'eenuma ta'a. Beekamaanisa. Akkami immoo haala fayyikimina argachaa jirta moo? Argachaa jira amma. Tanuma ijaa sana malee. Argachaa jira sitti. Akkam ijjite amma sadarkaa akkamirra jirti ayyaantu? Ijjite takkana gartooma. Takka malee. Namichi kun abbaa mana keetii ture? Abbaa mana kiyyaati. Ilmaan meeqarraa qabda? Ilmaan lamarraa qabda. Mee haala sannii yaadatta yoon si rakkisuu baadhe maal godhaa jirtu hoggaa inni waan kana godhu? Ani rafaatiin jira. Biyyaa dalagaan waliin hojjettu mootummaati. Ganamallee faxara hojii nyaannee laaqanallee hojii nyaanneeti. Innillee mucaa tokko qaraatii geessu kutee innillee karaa dalagaa kutee. Wakka galgala isaa fudhata katte ogguun hojiidhaa gala. Mana keenyatti galee ijoollee tiyya fudhadhee mana galte naa dawwulee naan jee guyyaa naa dawwulee. Jeetiin ijoollee mana keenya jirti mana keenyaa fuudhee dawwulee mana galee kottuu jeeni. Maaliif fidee dhufaa jee. Wakka awaallee inni jirti kottu jeetii yaame. Eeguma toora za'a lamaa kana dhufee nuti anis yeroo san ijoollee raffisee tuma ijoolluma wajjin akkana gacciisee za'a inni dhufee san wayiin irraanfadhee waan mucaan kun dhugumaan godhu kolmaan barsiisee jeeti itti mi'a fidiniira naan jedhee amteetumaan fididda hin jeeni jee kutee fidee dhufee waan kana. Google delve uno fidee naan jee. Eega fidee adumaa mucaa kanarraa taa'een jeen. Jeetuma kan barsee kana taa'ee maangoo kanallee boodaan mucaa kana obaasa jeetumaan biraara. Yeroo kana hedduu ija tanaas na laaluu hin danda'u. Jecha akkanaafis hin deebisne anis jechaan kanneen fi rafee yeroo sanzaa sagal taate tooruma zaa sagalee kana wayii qixateetuma matuma kanarraa ni eegale dura. Ati rafu jirta? Rafutti hin jireen ijoollee garaa jala na jirti xiqqaanii fi guddaanis siraachuma waliin rafu jirra. Nama akkasumatti hogguu mataa kana gubbaa na xarabe oowwi tokko na keessa shafaf jee gayyaay riiba keessaa hin dammaqe alla gubadhe maali harkani je maal ta'e jeetu waan isuma kan harka lameen hin qabe yoon gubatte gana gubattaa naan je addawuyi maaliif balleesse gunan jee duu kaanis fuudhee mataa gubbaa naggan naqe. Tibba kana hulaan tun danqarriidha namuu rafu jiran ifalleen hin jiru yeroo sana. Akkasumatti hogguu mataa gubbaa naggan naqe rabbiin sodaattu maali jeetiin jee hogguun ijaanis harkaan ofirraa qabe. Harka tokkicha kanaan ija takkittii tana keessa harka tokkicha dibate akkana nu godhe. Ija keessa waan akkana na godhe laalla anis ija takkittii kannee biituma ija takka dhiise takkittii namaan qabadhe dura ogguun takkittii qabadhe harka tokkoon uraabane dabbaa keessaa akkana hudduu duubaan na jala gaffacaase
Allan gubadhe balbalee jechaati manni keenyaa fi xiyya xiqqoo irraan fagaatu. Karaa mana keenyaa ijaa gadhaqe. Tibba kana za'a sagal ijoolleen xiyyaala jirti bareedeerri waa haate. Mucaa kiyya xiqqaa kana qomatanaa fi miilarra naqamee kaniin nammatarraa akkanatti mataa kiyya jeekkana. Mucattiis naqamee jira ayyaantu. Naqamee jira isa garuu amara bibaasee. Mucayyoon san xiqqoo nimooniyaa qabaa huccuu furdoo uffatee rafaa galgala. Huccuu keessaan gasa seenee buufatuma achi jiru deddeebisnee du'aa goonee fi wayyaa'eenni. Amallee wanni kun amalli isaa badaa tokko beekte. Asuma fayyaa si fakkaata. Asumatti jalaa waan biroo si baasa gubbarraan goggogee. Akkasitti mana keenya caa dhaqee harka kanaan harratee jedhee eessuma kiyyaa jira. Isuma san alla baasee keenya gubadhee Oromiyaa gubadhee balbala arbeen asii dinannaqee guunjeen hirribaa kaanii. Dachirraan gangaladhe bakka namni hundinuu waan kana biyya keessa beekamee waan hin beekneef yeroo san keessatti dawaan godhuu malee dawaan godhuufis namni yaada hin jiru da'ummaan hin jirtu akkasitti dawaa san dhabanii buufata biyya teenyaa dhaqe. Akkasitti achitti illee wanti takka hin jirtu eegas hunaa imaaj kana dhufe. Asitti da'aan godhanii bakka asitti dandamadde. Abshir jee ayyaantu teenya nuuf fayyitaa nama hedduu fayyani fayyita umaatii miti. Mee shakkiteeni turte duraan garuu akkana na godhaa tarkaanfii akkanaa narra fudhataa jettee yaaddeen beektaa abbaa mana keessatti. Yaaddeen beeku osoon akkasii yaadeen beekee manaan jira galee hojjee wayiin dawulee yaama. Ni biyyaannees waan kananii. Gaaf tokko akkana na godhuu danda'a jettee yaaddeen beektu. Dhaadannoo haa qabaachuma ture. Ani zabana boodaa kana ifumaafuu sodaa takkaan dhaggeeme beekee isarra. Garuu yeroo san galgala sanitti yaadeen beeku. Garuu qalbii waasuma shakkite. Ati galgala sanii waa yaadeen beeku malee numaan waafummaa diyyaafis beekte. Qaamni namaa numa beekaa barsa. Akkasumatti homaa wanni taa'u hin jiru homaa sin godhu yaadamu jedhaniini. Akkas naan jee subni kee nuti isin hubanneefi jee. Waa humaatii miti ayyaantu teenya rabbi si fayyisa inshaallah. Mee ummata biyya keessaa fi biyya alaa jiran warreen mee ayyaantuun akkamirra jiran hordofaa jiru mee maal dhaamta mee maal akkasii beekan barbaadda? Ani garuu tana sani jechuullee hin barbaadu. Isaanummaa waan isidhaan ni tahaatun isiif ni tasgabbaa jaanii yaada. Isaanummaa na murteessan malee. Ani du'aayi naa godhanii naaf taha. Abshiru. Garuu waan isaan murteessan gaa isaanummaa beeka. Gaarii damee bilbila eessuma keetiitii fi akkaawuntii eessumna keenuu kanneen jira. Sanuma uummataaf ibsina miti. Ayyaantu teenya mee deebinee waan irra jirtan hakiimoota keetiis ni dubbisna. Deebisnee si iyyafanna ni fayyita rabbi si haa fayyisuuti waan takka yaaddawin. Galatoomii ayyaantu teenya. Hayyee itti aansuudhaan ammas eessumni ayyaantu hoo maal jedha itti dhiyaadha. Ahmadiini. Ahmadiin Abdurrahman. Ahmadiin Abdurrahman kookee shawirraa isinii bilbila. Abshirayyee. Waa'ee ayyaantu Mustafaa isin gaafachuu fi ayyaantu baga rabbi si baase jechuun barbaanna. Aamin bagoolumaan rabbi nu baase. Mee haala kam keessa jirta amma Ahmadiin ayyaantuun? Ayyaantuun amma alhamdulillah eegaa as dhufne baatiif guyyaa 20 taanee jirre gocha kun irra raawwatame. Tole. Ammatti piroosesa hamaa keessa dabarteeti as geesse gaa rabbiin nama ture jennuma tura. Tole. Opereeshina taraa lama seentemma tura. Miidhaanis akkuma suuraa irratti namu bakka hunda argaa jiru kanatti mataa siitii qabee dugda gama duubaatii fi fuula siitii fi
karaa harma gubbaa kanaa fi harka faadha. Mataa isiitirra bakkirra hamtuun lafee hundata mul'attee jira. Lafee hundaa mul'atee jira. Opereeshina taraa duraa malee khataraa lamadaa sa'a 10 irra turan irratti qaama hanga takka hedduu giraaftingii dalaganii fi turanii. Sababa dhiigni dhabamuutiin biyya teenya tanatti namni dhiiga kennuudhaas ni sodaata karaa keenya kanatti. Kanaaf dhiigni akka jabaadha. Dhiiga haga yuunitii 10 fudhattee jirti isiin eegumaa seenneewu. Namni dhiiga kennuu akkuma sinjee namni ni sodaata. Rakkoo hanqina dhiigaa dilaa ture guyyaa sunillee guyyaa opereeshina lamadaa kana osoo opereeshina giraaftingii dalaguuf jiranii dhiiga nama 3 fudhatte yuunitii 3. Yaa dhiigni dhabamnaani waan dalaguuf jiran firra adda dhaabanii. Amma bakki hamaan akka suuraa irratti harkaa turtanii duwiddeessii kanaa fi mataa fi addarraa eegalee karaa sammuu karachi deemu kana lafee mul'attee jirti. Isa kanaatun dalagamanii fi kaan maal isiniin jaan amma kana ogeeyyeetiileen kana ammoo ni jaan ogeeyyiin hanqinni sababni waa lama wanni dalagamaniiti. Tole. Takka hanqina dhiigaati. Lama immoo waan lafee mul'attee jirtuuf lafee sanirra foon hin jiru. Dalaguudhaaf foon xiqqasho meeroo qabaachuu irratti yookaan hin qabatu. Kanaaf adda dhaabanii. Amma ayyaantuun haala akkam keessa jirti Ahmadiin? Amma keessiin irra jirtu amma karaan deemamu immoo opereeshina marsaa sadaffaadhaaf naquudhaaf qopheessuu jiranii. Akkuma isin argaa jirtan ijjiin lachuutu miidhamtee jirti keessaafuu takka hin agartu jaamtee jirti ammatti. Isi ammoo gungaafadhu ifaan natti ni seenaa jetti ijuma takkitti hin agartu jaame suniifu. So eega ifaan itti seene yaala bareedaa harkatte ni fayyitii abdii joon qaba rabbiirraahi. Ijjum yoo tanallee rabbiin fudhachuu naaf fedha jee isaa kanne waan ta'eef niin fudhadha jee alhamdulillah wanni godhamu jiru. Inni kaan garuu akkam miidhamne ammaan yaala gee harkattee fayyuudha qabdi. Isa kanaaf dooktarilleen gara Finfinnee geessitee wallaanuuf dandeettiitti ni qabdaa jeen na gaafate. Guyyaa jimmataa beellama qaba turre isa bira. Eeniin qaba maaliif jennaan ani qabaachuu baadhu uummata waa qabuun qaba hawaasaan qaba waan ta'eef. Nin danda'anaa barreessaan jeeni fardiin manaa ba'ee jala jiru lubbuu isiiti. Lubbuun isii hogguu baate ammaas yoo ijji tun dhaamte lachuutu dhaamnaan soo akkuma namuu beeku adagaadhaan hogguu taate du'a irra filata qaamni kee irrachuurra. Almost amma isii miidhaa irra qaqqabeen funyaan gama tokko faayidaa latee irraa muramee jira footoo irratti yoo sirrii mul'achuu baate. Gurri isii gama takkaa gama gubbaa kanaanis muramee darbamee jira. Qacceen gama gubbaa tuni. Ijji takka baddee jirti talamadaa baddee jechuun jireenyi isii maal akka ta'e gaa namuutu ni tilmaama jedhee yaada. Kanaaf naa barreessiin jeeni ganama kana kada isaaf dhengata sabtii feeladaa ganama kana dhaqeetiin ture isa bira. Isinni kana godhuudhaaf dooktarticha plastic surgery dalagu dooktar Guruumee Jool dubbachuu qabaa. Dooktar Guruumee kun dubbisu ijaaf osoo deemtu lubbuu sii dhabuu dandeessaadha bakka. Maaliif kan mataa lafeen mul'atee jiru kun infekshiniin xooyinaan lubbuu siitiif adagaadha waan ta'eef isa kana dhiigaas akkaanii fi hanga isii barbaachisu naa qopheessan. Niin qabsiisa isa qabsiiseetiin isa kana eegaan dalageef booda ijji dirqamaa ni dhayitaadha. Ijji akka jechuun jiranitti agartuun baddee jirtiidha tuni faayidaan qabdu jechuun jiran dooneeshinaan Finfinnee Minilik hospitaalirraa dooneeshinaan nama hogguun qaama kiyya nama qaama irruutiif akka kan namu jaamu jira. Karaa achi isinii barreessinii dooneeshinaa yoo harkattan malee tuni already bileeniinsi dhaamtee jirti jechuun jiran isaanii. Mee Ahmadiin namichi gocha suukanneessaa kana irratti hojjete kun amma bakki inni jiru ni beekama. Mee uummataaf maal dhammaata waa'ee gocha suukanneessaa kana isii irratti hojjete kana
bakka inni jirullee hin beeknu ammatti odeeffannoon gama keenyaa kana qotayyattus ni jirti gidduu duraa takka jijjiga keessatti mul'atees nama jaanii karaa Soomaaliyaa kana qoteessuma jaanii walumaa galatti ani waan kanarraa waniin ummataaf dhaamu speshaalii warri intala dhalaa qaban abbaan isaa ta'u faamiliin dhugaadha intalti takka guusirraa heerumte manuma siikka teessu feeta ammoo dhaggeeffachuun dirqama ogguu abbaa manaati hojii ol dhabde sababa si hundirraa baruun dirqama akkanumatti lolanii araarsanii galchuun deemee miidhaa akkanaa kana hunda fiduu danda'a waan ta'eef awwanni nama na dhaga'u sagalee tana dhaggeeffatu hundaaf dhaamu obboleettiin teessan yookaan intalti teessan jaarsaa hojii abbaa manaati hojii ogguu ol dhabdee deemte please gatteessisaati understand godhaa rakkoo si godhaaf jechuudhaan barbaada maal jennaan dhugaa ergaa isiidhaan lolaa turre especially isiidhaan hedduu lolaa turre maaliif ogguu si bira dhufees numa booya mucaan kun akka nama miskiina ogguu namni kanuma harkaa akkatti bulan akkami bulte beeka malee ollaan akkatti bulan abbumaa beeka jaama waan ta'eef isiilleen kana ni mattu maaliif dubartiin tun nuututti jarjara malee isiin nu sattarti uumamaan dubartiin nu sattarti waan si dhibu isii fi ummaatii qofaa beeka akkoo isii rakkoo isiin keessa turte yaa'u nuti bultiin tun hin deegemin akka ilmaaniiti jaaniitu mana dho'isaa turani eega gochi kun raawwatame akkam keessa akka turte hunda dhageenye otoo gaafatu bannee fi wanni kun hundi dhufuu yaadachuu qaba hin dhuftu garuu rabbii waan fiduu fedhe dhuma fida rabbii waan fiduu fedhe ni fida waan fiduu fedhee fi akka nuti illee dho'ifamnu hin dhageenye godhe na fakkaataan Ahmadiin gaafiin kiyya kabiraamee namoonni hawaasa biyya keessaa fi biyya alaa jiran namoonni isin cinaa dhaabbachuu barbaadamee haala ayyaantuun keessa jirtu namoonni hordofuu barbaadan teessoo teessan akkamitti meetti himuu dandeessa? Nuti ammaaf magaalaa Harar jirra hospitaala Haramaa Yuunivarsiitii caffee jechuudha kan dureen imaajjaa muhagillii amma Haramaa Yuunivarsiitii bitate harmee jaaniin damee isaa achi jirra bilbila khiyyaas bilbila keetii fi akkasumatti akkaawuntii ayyaantu itti gargaaruu dandeenillee jiraate afaanuma keetiin akka himtuun barbaada. bilbila khiyya duwwaa 912 gama akkaawuntiitiin akkuma faamilii teenyee wal dubbannee murteessine faamilii keessaa guddaanis ana abbaan sillee ni jira isaanuma hundaanuu teenyee murteessine ilaa amma gama fayyaatiin waan qabdu teetiis baasaa ka jiru suma waan ta'eef akkaawuntiin teyaataatu jaanii murteessan isiirraa jalqabe sababa suniin akkaawuntiin xiyyeeffannamuu dandeesse akkaawuntii nigdi baankiidhaan afaan irra beekataan afaan irratti hin beeku laalaatiin himaa akkaawuntiin nigdi baankiin 10,000 10,076 Ahmadiin Abdurrahmaan Muusaa jaa akkaawuntiini. Gaariidha Abba Ahmadiin ati ayyaantuudhaaf maali? Ayyaantuudhaaf eessumaan taaf ummaa isiitii fi anaatu obboleeyyanii dhalattee isii amatan gahin sababa maatiin addaa ba'aniin manuma keenya guddatte akka obboleeyyanii manuma takka firaasha takka irra hojirafaa guddanne. Gaarii dhagaamee Ahmadiin keenya rabbi isin jajjabeessu gaamee akkanumatti nutis gamanumaan dhaamsa dhaamna hawaasni akka isin cinaa dhaabbatu dhugaa waan ulfaataadha kun waan namarra godhamuu hin qabne Ahmadiin dhugaa hedduu si galatoomfanna gaa wal nu garsiisuu keetiif rabbiin isin cinaa dhaabbatu jenna gaa kunoo waan jirru ummataaf ni ibsina. akkasiiti yoo kan deebinee isinuu bannu taane yoo riiverii isinii barreessanis akkasiiti yoo danda'ame doktora keessanis dubbisuuf nan yaala taate abshir ayyee galatoome Ahmadiin ayyee galatoome hayyeegaa hordoftuu sagantaa teenyaa qophiin teenya tana fakkaata karaa teessoo amma isinii kanaan muciyyoo sana cinaa dhaabbadha warreen biyya alaa biyya keessa jirtan teessoo amma maatiin kun isinii himeen akka cinaa dhaabbatan abdii qabna fulduras maalirraa akka gahan deebisne kan isinii dhiyeessinu ta'a hora bula.